Ashamar kafuun daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnus nageessina oduu waliin an baay'iluu nachooti. Itoophiyaan laaboraatoorii jalqabaa qorannoo oomisha boba'aa magaalaa Direedawaatti banuuf jirti jedhame. Itoophiyaan yeroo dhiyootti laaboraatoorii qorannoo qulqullinaa fi sadarkaa oomisha boba'aa kan jalqabaa magaalaa Direedawaatti akka bantu dhaabbanni madaallii mijannaa oomisha Itoophiyaa beeksiseera. Daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa Injiinar Maazaa Barraa dhaabbata Pirees Itoophiyaaf akka himanitti yoo ta'e laaboraatoorichi oomishaaleen boba'aa fi zayitii biyya alaatii galfaman ulaagaa qulqullinaa kaa'ame guutuu fi dhiisuu isaanii qorachuun kan danda'u ta'uudha kan himame. Tajaajilichi dhiyeenyaan kennamu dhaabbilee oomisha qulqullina haala ga'umsa qabuun mirkaneessuuf kan gargaaru ta'ullee hubachiisaniiru. Kanaafis meeshaaleen ammayyaa fi ogeeyyii leenji'an qophaa'uu fi ifoomsanii dabalataan dhaabbatichi laaboraatoorii qorannoo dabalataa Direedawaa, Adaamaa, Hawaasaaf Baahir Daaritti hundeessuuf akka jirudha kan dhaga'ame. Pireezidaantiin Tarkiyyee Recep Tayyip Erdogan Afrikaatti walitti bu'iinsi haaraan akka hin kaane akeekkachiisan. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsi haaraan akka hin uumamne hawwii qabaachuu ibsuun tasgabbiin barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Biyyoonni naannichaa rakkoolee isaanii waliin furachuu qabu jechuun himaniiru. Erdogan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin yeroo mari'atanitti hariiroo Tarkii fi Itoophiyaa gidduu jiru bal'achaa jira jedhanii birmadummaa fi daangaa biyyootaa kabajuun ammoo barbaachisaadha jechuun akeekkachiisaniiru. Keessumaa lolaa fi muddama yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa fi akkasumas naannolee Itoophiyaa tokko tokkotti mudataa jiru irrattis akka dhaabbatanii of ilaalanii fi deebi'anii lolli akka ka'ee lammiileen nagaa akka hin miidhamnedha kan isaan kaasan. Erdogan Israa'el Somaalilaand beekamtu kennuun tasgabbii naannoof gumaacha gaarii akka hin finne ejjennoo Ankaaraati jechuun irra deebi'anii dubbataniiru. Mootummaan Somaalilaand garuu haasaa pireezidaantii Tarkiyyee Recep Tayyip Erdoganiin balaaleffatee gidduu seentummaan isaa fudhatama kan hin qabne jechuun ibseera. Somaalilaand haasaa Erdogan kun hariiroo biyyoottan naannichaa waliin qabu gufachiisuu akka danda'u dabalataan akeekkachiifteetti. Sudaan keessatti daguggaan sanyii raawwachuuf ragaan akeeku jira jedha mootummoonni gamtooman. Ergamni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo sirrii adda baasu yeroo magaalaa El Fashar to'annoo jala ooltee badiin raawwattee daguggaan sanyii raawwatuu isaanii akeekaa jedheera. Waraana waliinii Sudaan waggaa 3 adeemaa ture jiruun yeroon kun isa hamaa jedhamuun dabalataan hawaasa idil addunyaa biratti dheekkamsa kaaseera. Yeroo waraana waliinii loltoonni humna addaa Sudaanii fi raayyaa ittisa biyyaa gaggeessaa turan Daarfur keessatti yakka daguggaa sanyii raawwachuu isaaniif ragaan mootummoota gamtoomanii booda dhiyeesse isa kanadha. Humni addaa Sudaan gabaasa mootummoonni gamtoomanii miilan irratti yaada kennuu baatus himannaawwan kanaan dura irratti ka'aa ture garuu haalaa tureera. Ragaa walitti qabame jedhame kana naannoo tokko yeroo dheeraaf qabachuu, beela, gargaarsi namoomaa akka hin qaqqabne gochuu, ajjeechaa, jumlaa, gudeeddii, hiraarsaa fi namoonni dirqama akka badan gochuu fa'aa raawwachuusaa sababa gahaa kenna jette ogeettiin ergamaa dhugaa adda baasuu Moonaa Raashmaawi. Ragaa kanaanis ajjeechaan jumlaa raawwate jechuun akeektuu gahaa qabna jetti. Hoogganaan Kooriyaa Kibbaa duraanii yakka mootummaa diiguunidhaan umriitti murteeffame. Pireezidaantiin duraanii Kooriyaa Kibbaa aangoorraa kaafaman Yuuk Suk Yaa'ol yakka mootummaa diiguunidhaan umrii guutuu irratti murameera. Pireezidaantiin kun bara 2024 seera waraanaa labsanii yakka mootummaa diiguun badiin irratti murtaa'eedhaan umrii guutuun adabamaniiru. Tarkaanfii hoogganichaa sa'aatii muraasa keessatti paarlaamaadhaan kan dhaabsifame yoo ta'u, dimokiraasii biyyattii reef dagaagaa ture mormii ji'ootaaf adeemeef jeequmsa siyaasaa raasaa tureera. Yuun aangoorraa kaanii to'annoo jala ooluun booda seera waraanaa labsuu wal qabatee yakka garaagaraa himatamaniiru. Murtoo adabbiin har'a nama ganna 65 irratti murame kun adabbii marra lammataa yoo ta'u, aangoo isaanii akka malee fayyadamu, haqni akka hin buune danquu fi galmee sobaa qopheessuun ture kan irratti murame. Himannaawwan kunneen hidhaan waggaa 5 irratti murame ture. Waraanni Ameerikaa haga sanbata dhufuu kanaatti Iraan irratti haleellaa raawwachuuf qophii xumureera jedha White House. White House Iraan Ameerikaa waliin daftee waliigaltee uumuun gamnummaa guddaa akka ta'u akeekkachiise. Sochiin pireezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan irratti tarkaanfii waraanaa haaraa fudhachuuf taasisan irraa ka'uun akeekkachiisa kana kenneera. Gama biraan Ameerikaan Iraan waliin wal dhabdee jiru dabalaa dhufuu hordofee Ameerikaan loltoota ishee Sooriyaa keessaa baasuuf Pirees Sekireetariin White House Kaarooliin Liiviit akka jedhanitti pireezidaantii Doonaald Tiraamp ammallee sagantaa niwukileeraa Iraan irratti furmaata dippiloomaasii filatu jedhanii haa ta'u malee yoo mariin hin milkoofne haleellaa waraanaaf fudhatamuu akka danda'u agarsiistuuwwan hedduu of biraa qabnaadhaan. Ibsi White House kun kan dhaga'ame yeroo Ameerikaan doonii waraanaa lammaffaa gara naannichaatti ergitee fi marii Ameerikaa fi Siwiizerlaanditti taasifamee xumurameera ture. Iraan dhimma niwukileeraa laalchisee wantoota ijoo ta'an irratti Ameerikaa waliin waliigaltee irra
geenye irraa Ameerikaanis marii kana irratti fooyya'insi mul'ateera jettus garuu humnaan siqmiidha jechuun waan danda'amu miti dhaabbadhu jechaa jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabanne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.